Jituko akkamire nagaadha galata rabbi ati faana mana gaana gaafata eessatti baddee dhufta baay'een badee miti har'a waanaatu fidee ishii barbaade bakka jirtu deemee nana dabama fudhadheera adabamuu keen dura bakka itti baddee nutti himuu qabda meeqan koodhiisiiti ati maalirra jirta waan inni irra jiru baruuf baay'ee ariifattaniirtu eegaa nutti hime anaan na beektu waan hin qabee gad innisu beekamaadha galeera jechuu dandeessu maalimee mee mirkaneessi waan hundaaf iyyuu haala irra jiru asumarraa hubachuu waan dandeessaniif kana ilaalaa. Oh my god OMG baay'ee bareeddu bareeda akkam bareeda maaloo ijji isaa baay'ee bareeda garuu sin caalu ijjituko walii galaa bareeda baay'ee bareeda ija keessa baha baay'ee bareeddu baay'ee bareeda isa baay'ee dhugaa baay'ee bareeddu akkamire asooftani maalirra geessanii haasofnee jirraa si gaafate beektaan xiqqoo ishee ija kana sodaata ija maali hin saalfataa kanaan hin jenne baay'ee nama gaariidha kanaaf saalfataa ammaaf waanaan hin jenne gara fuulduraatti immoo isa baasaa dhaqa isuma keessa jira waan ta'eef waanaan jechuun isaa nafu sidhaan intalli beektu miti eeyyee sanumaa sirriitti beekna argateetu siin immoo jechuudha biraati Reetako maal akkan ta'e beektu miti kanaaf miti isa eenyuyyuu natti hin jiru dhugaadha sirriitti ni ilaallaga. Egaa viidiyoo isheen kanaan dura hojjechaa turte artii Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaa turte jechuudha. Qananiin akkuma isin argaa jirtanii fi akkuma beektan jechuudha. Wallaahi yeroo sanallee hedduu tokko bareedduu fuulli ishee guutuu waa hundi ishee illee bareedaadha jechuudha. Dhugaa rabbi erguma booddana guddattee miidiyaa kanarraa achi deemuu adeemutti kaateeyyuu kunoo qannastee jirti jechuudha. Fuulli ishee duraaniiti fuulli ishee ammaa akkuma argitan tokko miti jechuudha. Akkasumas immoo ijoolleen tokko ani dheengaddaa footoo caalaatii fi waanuma miidiyaa irratti haasa'amu feesbuukii, tiiktookii, yuutuubii irratti haasa'amu fidee asirratti sassanuu isa namni haasa'ee darbee fidee haasa'e malee waan kan biraa miti yookaanis immoo waan kan biraa of keessaa fuudhee kalaqee miti kan hin dubbadhee waan hin feesbuukii irratti argu fidee maxxansaa dhugaa wajjin ragaa wajjin isinii maxxansaa jira jechuudha. Ijoolleen tokko sikkijiba oofta soba ooftaa jettanii koomentii baay'een keessan hin barreessitu jechuudha. Otoo ragaa wajjin isinii fidaa jiruutu kijibaa jettu yoo barreeffama ta'ellee jechuudha. Amma tokko famaallaan jettu andaalem jechuu wallaaltanii jechuudha. Undaalem hin jedhe undaalem garaagarummaa maalii qaba? Uudhaa fi aadha. Andaalem jechuun ingiliffaan barreeffame jechuudha. Undaalem jechuun immoo afaan Oromootii jechuudha. Kanaafiyyuu jennaane garaagarummaa waa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Anaa miti kompiitarriyyuu hin dogoggora. Haasaa immoo namni kamiiniyyuu hin dogoggora. Amma waan hin jechuu hin dandeenye baay'eetu jira jechuudha. Nan baqadhaa waan akka maqaa akkasii waamuyyuu hin dhawu nan baqadhaa jechuudha. Maqaan hin waamne baay'eetu jira. Maqaanaaf hin jedhamin maquma namaa kanayyuu waamuuf yoon kee kan naaf waamamin baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf akkasumatti qabadhaa darbaa isiniin jechuun barbaada. Caalaadhaa fi inni waliin lollee eessatti wal lolanii ati maaliif dubbii kijibaa of taati maa sobdaa jettanii jechuudha. Viidiyoo akka isaan wal lolanii fi waliin lolle viidiyoo isinii fidee jira. Viidiyoo kana daawwanneetu walitti deebinaa jechuudha isin amansiisuuf jecha. Lolli akkam akka turee fi waan jiru isinitti waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti. Aga miidiyaa guddaatti gahee waan isaan haasa'an dhugaa miti. Kanaaf dhugaa jiruun isinitti himaa dhugaanaan dhabeellee hin jira. Wanna kana garuu beekuu qabdu waan ta'eef isinitti himaa. Iddoon sun iddoo hojii kooti. Iddoo hojii koo Qananiisaa guyyaa sana hojii qabaa. Ani hojiidhaafan deemee Caalaan bashannanuuf dhufe. Sa'aatiin darbee jennaan jarri ibsaa ibsitee jara wajjin olitti wal lolee jechuudha. Achi booddee jarri qabdeetuma ijoolleen Oromoos jirti gaaddota keessa baastee jirti gara alaa meeshaarraa fudhanii turan. Meeshaarraa fudhan sun deebi'uu qabaa waan jedhu ni natti haasofnaanii ani meeshicha irraa fuusisee deebisiiseefi jechuudha. Irraa fuudhee deebisiiseefi meeshaa. Amma iddoo sanitti ijoolleen dhuftee ijoollee homaan beekne. Ijoollee iddoo biraatii dhuftee ijoolletti immoo nan beeka.
dhiisii jechaan ture. Dhiisii jennaan mucaan sochii jiru dhahee kuffiseera ijoollee bakka kufeetti mucaatti rasaasni dhuka'e. Nan ajjeesii yoo jedhu aan hin dandeenye gidduu galee dhiisii jedhee. Yoo gidduu galu jol jedhee nattis dhukaasee jechuudha. Gara kootis akkasitti qabee dhukaase. Kanaafuu dhugaan jiru akkasi. Wanni tokkoyyuu hin jiru. Iddoo sanitti lubbuun darbullee hin danda'a. Mucaan ammas miidhama guddaarra jira. Kangoo rabbi na baasee garuu immoo kabajni walii qabu akkana ta'uu qabu. Iddoo hojii kootti akkas ta'uu qabu ture. Yoo ta'ellee immoo of qabuun of akka wanni hamaan balaan isarratti mudanne abbaa ibidda qabeetu murteessuu qaba jechuudha. Garuu immoo nan dandeessisne sanaaf gidduu galee mucaan nan ajjeesii yoo jedhu jechuudha. Dhugaan jiru kanuma. Mucaan miidhamee jira. Anis immoo konarra darbee na miidhameera. Lama dhuka'ee tokko surree keessa darbee tokko immoo caafirra na argatee jechuudha. Ani waan kana bal'isuun barbaanne wanni uumame akkasii kanaafi dhugaa kana bara. Kunoo akkuma argitanii dhugaan jiru kanumaa jechuudha. Dhugaa kana kaniin fideef jechuudha. Hin sobda waliin lollee namoota hin argintu jira viidiyoo sana. Akkuma isaan wal lolan iyyuu kanaan dura wal loliisa qaban iyyuu namoota hin argintu jira jechuudha. Namoota hin argin sanatu hin sobda caalaa fi inni waliin lollee gonkumaayyuu waliin lollee eessatti wal lolanii jettan kunoo ammoo maal jettu gaafa dhugaan jiru baatu maal jettu maal jechuu dandeessu amma. Kanaaf ani isinitti dheekkamuuf isin loluu hin dhufne. Ragaa wajjin waan qabatamaa waan Facebook irraa argu waan YouTube irraa argu fiidiyaa asirratti dubbadha malee ofii kiyyaa fidee hin dubbadhu jechuudha. Waan inni argimmoo fiidiyaa asitti irratti dubbachuu fi dirqamaa jechuudha. Miidiyaa waan ta'eef miidiyaan kan koote waan ta'eef miidiyaa koratti waan inni arge Facebook irraa TikTok irraa YouTube irraa waan arge fiidiyaa asirratti gadhiisaa jechuudha. Silaa kaniif dhiifama naa godhaa yoo balleesse malee ani badii tokkollee hin qabu warroota argi warroota na hubatintu hin sobda waliin lolle jedhanii kanaaf isin amansiisuuf fidee jechuudha. Hundaafiyyuu akkasumas immoo ani har'a miti Andaaleemiin kan hin baree silaan dogoggortanaan jettanii hin dubbadhu iyyuuti kan hin baree har'aa miti waggaa 7 jechuudha. Sirba yeroo xinnummaa isaatii kaasee hin beeka. Kunoo footoo kana yeroo inni sirba kana baase yeroo jalqabaatiif kaasee hin beeka xiqqummaa isaatii kaasee har'aan bare miti miidiyaa irra walumaan jirra ijoollee